Ashama harka fuunee hordoftoota Raahel Tuubiitiif arganne tuubii bakka jirtan hundumattuu akka fayyaa fi nagaa naa taatan anillee abdiin isinirraa qaba. Kanaaf har'a immoo Raahel eessa jirti? Eessumatti immoo viidiyoo waraabaa jirti jechuu dandeessu. Bootaan kun akkuma beektan bootaa hojii kiyyaa mana Arabaati. Kanaaf har'a Raahel immoo maal qabattee dhufte yeroo hundumaa mammaaksa fi afaan Oromooti. Mammaaksa afaan Oromoo viidiyoolee nan qaba. Har'a immoo viidiyoo kana waraabuudhaaf wanti nani ka'eef koomentiilee keessan kan pirankii jedhee hojjedhe san nama ajaa'iba. Viidiyoon koomentiileen keessan baay'ee galatooma, baay'ee natti toleera koomentiin keessanii. Hordoftoonni kiyya, hordoftoonni fi kabajamtoonni Raahel Tuubiitiif arganne tuubii ammas irra deebi'een dhiifama isiniin jedha. Namoonni baay'een ni naanee jettanii na hiinadha. Ani wanni nani kan hojjedheef namoonni baay'een bara kana na eegaa jiru. Akkuma beektan namoonni baay'een duubarraa akka gurra qeessanii na eegaa jiru akkuma isin beektanii. Kanaaf bara 2021 kara cabetti waan cabuuf waluma faana teenyaa waluma faana turre laallaa jechuudha. Kanaaf koomentiin keessan baay'ee koomentii smart ta'ee fi roomaansii ta'edha. Baay'ee natti toleera, baay'ee galatoomaadha, baay'een isin jaaladha. Anillee baay'een isin jaaladha, isinillee isin jaalanneettanii. Kanaaf akkuma ilaaltan viidiyoo sanii akkuma carraatan yaami sagantaa affeerraa wayiitii irratti waraabe. Yaanni kun naa dhufee waraabe malee wannan itti qophaa'e isin qabu waan isin ajaa'ibu keessaa warreen ni naanee ettanii baay'ee dhiifama isiniin jechaa warri naatanii dhumarraa abdiin qaba akka isin waan san dhugaa ta'uu dhiisuusaa beektanii koomentii naa barreessitanii. Garuu wanti ammas isin beeksisuu qabu wanti kun waanuma jiru namni tokko waanuma jireenya isaa keessatti dabarsuudha. Oduun heeruun afaan soba ta'uu danda'a. Namni yeroo isaa eegaa, namni kaayyoo qabaa, karoora qabaa. Karoorri sun galmaan ga'een jiruun faayidaan qabda akkuma beektanii. Jarjaraan bineensaa gaafa ciniinaa jedhe Oromoon. Namni jarjaree fi muti ganama baanee fi muti kan dura baanee fi muti kan dafnee gallu guyyaa Rabbi jedhee fi guyyaa Rabbi nu eeyyame sanii wanti hundumtu kan raawwatamu sirriidha. Isin akkas jedhanii ani garuu yeroo baay'ee abdiin kiyya Rabbi irra jira waan ta'eef ani heerumaafis kaadhima biyyaa kiyyaa saniifis namoota asiifittiifis iddoo hin qabuuf waan isin ajaa'ibu keessaa maaliif guyyaa Rabbi jedhee ta'a waan ta'eef Rabbiidha kan hanga kana na teechise biyya kana. Kanaaf daawwattoonni fi hordoftoonni fi kabajamtoonni daawwattoota kiyyaa har'a viidiyoo mana madaamii tiyyaatittan waraabaa jira akkuma beektanii. Madaamiin tiyya waraabus dhiisuu sana baay'ee natti dubbatanii ani baay'ee yeroo baay'ee wanti isin ajaa'ibu keessaa ani madaamotaan piisidha. Madaamiidhaan ani wal loluu dalagaa kiyya seeran beekaa. Namni tokko biyya Arabaa keessatti erga ba'ee dalagaa kee ni beektaa. Waanuma isin jedhan isaan yeroo tokko wanni ati guyyaa lamatti fixne guyyaa tokkotti si ajaju ishee itteetuma bira darbuudha. Keessattuu ijoolleen Arabaa baay'ee isaanii madaamii isaaniitiin kan walitti bu'antu jira. Madaamiidhaan walitti bu'uun baay'ee rakkisaadha. Miidhallee namatti fidaa waan barbaadde nama gootii. Maaliifin keessattuu ijoolleen kontiraata jirtan yookiin immoo xalabarra jirtan baay'ee rakkisaadha. Asumaanis ergaa kanan isinii dabarsa. Namni madaamii isaatiin dhugaan isiniin jedha. Dubartiin mana Arabaa keessa teessee madaamii ishii wajjiniin yeroo baay'ee turtu jaarsa ishiitiif illee akka obsa qabdu kana hin dogoggoriinaayis shakkiinaayis dhugaan isiniin jedha. Dubartiin madaamii ishiitiin walii galtee hin qabne jaarsa ishiitiin illee walii galtee hin qabdu jechuudha. Maaliif yoo jettanii jaarsaaf madaamii maaltu walitti fidee naan jettu. Garuu sirriidha maaltu walitti fidee maaliifin amaloonni namaa gaafa jaarsa heerumnis jaarsi keenya amala adda nuun adda ta'e tokko qabatee dhufa waan ta'eef amala isaasan akka amala isaasanitti qabneet malee madaamiinis maaliifan walitti fidere jechoota kana
madaamonni illee deebii afaaniin barbaadan akkuma jaarsaa sanii jechuudha. Jaarsi illee dhala deebii itti kennitu hin jaalatu yoo baay'ee isaa ilaaltanii amaloota dhiirati kuni mushanii Raahelii moti kan jedhe kana kitaabolee saayikooloojii yoo dubbistan argachuu dandeechu waa'ee kanaa. Dhiirrillee akkasuma jaartiin deebii yoo itti kennitu keessi isaa hiffedhu beekte oduma dogoggoree jiru waati deebii itti kennite baay'ee gadda waan ta'eef madaamin teenyallee akkuma jaarsa keenyaa sanii yoo ishiin aartee waan barbaadde atoo dogoggorii waan barbaadde jetti waan ta'eef ishii dhiifama hin agarre jettee irra dabarta. Kanaafuu ijoolleen biyya Arabaa jirtanii kaa yeroo baay'ee maaliif seetanii gootummaan keenya alaa mana madaamii dhufuun qabu. Mana gootummaan keenya alaatiif kan manuma keenyatti dhiisneet mana madaamititti akka mana ishiititti bullaa jechuudha. Kanaaf kanattaan sudhaanika kanan ani har'a ammoo viidiyoo kana isinii waraabuu dhufeefi viidiyoo piraankii sanii ka dhugaan isiniin jedha baay'ee natti tole. Ani koomentiin keessan baay'ee na ajaa'ibe dhugaa rabbi kaleecharraa kaasee koomentii kana inuman dubbisa. Baay'ee na ajaa'iba koomentiileen keessanii dhugaa rabbii baay'ee galatoomadha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaala kiyya hordoftanii anillee baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Yeroo baay'ee ka chaanaalli kiyya kan beekamu afaan Oromoo mammaaksan isiniin jedheera. Mammaaksi kun akkasumatti itti fufa. Afaan Oromoo tiree wantoota baay'eedhaan itti fufa. Wantoonni suni ka wantoota baay'ee na barbaachisan akka nu baranne sanitti yookiin immoo akka nu mannoo chookii fi saleedaa gurraacha irratti baranne sanitti oduun ta'in bifa moodernii ta'een jechuudha. Bifa istaandardii isaa yookiin immoo sadarkaa isaa eegen bifa sooftiweeriidhaan isin barsiisaniin booda eegaluun kiyyan oolu inshaallah. Kanaafani baqa yeroo baay'ee amma mammaaksa kana namoota barbaadee maal jedhee mammaaksa isinii waraaban jira. Mammaaksin kanarmoo baay'ee namoonni mammaaksa afaan Oromoo keessa mammaakullee yookiin immoo bakka gaddan tokkottillee gadda isaanii san mammaaksanii ibsachuu yookiin immoo gammachuu isaanii san mammaaksanii ibsachuu waan danda'aniifani mammaaksa kana ka durattume yeroon baradhu gizeen baradhu afaan Oromoo baradhu wanta sin ajaa'ibu mammaaksa nan danda'an ture. Mammaaksa kana afaan Oromoo baay'een jaaladha. Kanaafani waan isa ajaa'ibu keessaa namni waan jaalatuuni gaafa kara biizinasii isaatitti illee yoo ba'u waan jaalatu noo ba'e wayya chaanaala kana qofa oduun ta'in waanuma daldalanillee waan jaalatanitti gaafa ba'anii waan nama bu'aa qabu ta'u jechuudha. Kanaaf har'a Raahel kophaa teechetii akkana taasofteetu sirriidha ni beektu. Kanaan dura Soofii wajjin mana kanatti viidiyoo isinii waraabeen ture. Maashaallah Soofii nama ka micayyoo Hindii fakkaatu takka micayyoo bareedduu takka deessee na bira mana ishii jirti. Dalagaa kana iddoo ishii bu'een dalagaa jira. Kanaaf kophaa kiyya ta'uun kiyya baay'ee na gaddisiisa. Homaa jechuun mootii jireenya yeroo tokko akkasuma kophaa ta'uunis nama waliinis jiraachuu namni tokko baruu waan qabuuf homaa jechuun mootii hordoftoonni Raahel tuubitiif arganne tuubii ka Raahel akkanumatti viidiyoolee adda addaa jechoota kofalchiisoo kan akka barumsa kennanii kana qabadheen isinii dhiyaadha yeroo hunduma. Afaan Oromoo immoo akkuma beektanii afaan Oromoo ka dhaabbataadha. Raahel irrattis arganne illee booda waan biraatiin itti fufa. Raahel ka yeroo baay'ee Raaheluma irratti argattu. Kanaaf hordoftoonni Raahel tuubitiif arganne tuubii Raahel ka Pirankii singootee suuraa irra gootee suuraan immoo suuraa mucaa irra kaa'uun kiyya sirriidha. Akkasiin sirriitti daftanii waan kana seentanii koomentii barreessitanii fi malee ka ganaadha. Suuraalee kaadhimaa kiyyaa yookiin immoo nama jaaladhee tokko suuraa maxxansuun illee ani baay'ee natti hin tolu waan isin ajaa'ibu. Waliin illee kaa'uun natti hin tolu maaliifin gaafa jaarsa kiyya ta'e tokko jaarsa kiyya kan jedhan tokko wajjin suuraa kaanii wantoota baay'ee raawwatu malee nama jaarsa ofiin ta'in nama alarraa ittiin haasoftu tokko suuraa waliin ka'u wanta biraa akkasitti waliin daddabarsuun ulfaataadha. Maaliifin yeroon biyya Arabaa jiru kunii fi biyyatti jiru qixxee mootii fakkeenyaaf amma biyya Arabaatitti waan barbaadde dabarsuun ulfaataadha. Nu barataa mootii barataa yookiin immoo sadarkaa waan tokko qabannee yeroo xiqqoo jennuu fi mootii nu nama gurguddaadha. Nama gurguddaan immoo sa'aatii kanatti wantoota baay'ee maalii kana qorichallee yeroo fayyadamanii dhalaadhaaf baay'ee rakkisaadha. Asumaanis immoo ogeessa fayyaa taate naan hin jedhinati
Kanaaf egaa namoonni baay'ee nama yeroo baay'ee namni haajallee nutti qabatan jiraachuu danda'u yoo kana gorsinu. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubii ka ni naanee waan jettaniifani ka naasuu keessan dhiifama jechaan jira. Kanaaf sagantaan kiyya yeroo baay'ee afaan Oromooti waan itti fufuuf kanaaf ka inshaallah akkuma ni naaneettan kana immoo sobaan dhufe kanatti guyyaa tokko viidiyoo dhugaa waraabee isinii dabarsaa. Kanaaf nama achi nuunaa jedhu bara 2021 ka kara cabetti caba kara itti cabsetti cabsuun kiyyan oolu isinis abdiidhaan na eeggadhaa viidiyoo waraabeetinan isinii dabarsaa. Kanaaf ka hordoftoonni Raahel Tuubiitiif argannee tuubii anaa dhufuu isiniin jedheeraa warra haaraa taataniif balballi koo banaadha anaa dhufuu warra immoo maatii kiyya taataniif like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa jecha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti sagantaan kiyya kun kanumarratti dhaabbateera. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isiniin jechaan jira.